Kun isin fa'aamu didu. Kana nyaatanii. Women. Shamarran ammaatiif meeshaan chaayinaa. Dubrummaan qabdanii. Kana jechuun. Jecha dhugaati. Kana dinnaan. Kana nyaatanii. Dhiirti ammaatiif maallaqni ammaa. Barahaan qabdanii. Kana jechuun. Jecha dhugaati. Kun isin fa'aamu didu. Kana nyaatanii. Aduma tun deemna. Ara ani garaan dhugaa jira. Angaruu namni akkamitti shubbitu misee harkaa lafa kaa'ee harka keessa kaa'ee kun namaa beeku kennaa jaaffisa. Asuma isinitti haa tolu isinitti deebina hedduu sin jaalannaa micoo jabeessaa sitti himi. Wal jabeessaa lamaan keessatti. Waakii shubbitii. Laakiin si erga yoomii haasaa akkana kana barte. Shubbitii rumaaf iddoo lafa kaa'ee ibsa. Jaalala maal barbaadisa? Ibsa barsiisanii reesiin haasaa akkana kana dura hin beektu. Yaa shubbitii irraa fuudhee lafa kaa'ee. Maal jettee baate sin? Jaalala maal keessa kaa'ee dhiise. Subhanallah namichi shalleen kun guyyumaan dheera jaa. Nuura afiin baate. Asli. Moo. Mangisti. Baga carraa fi qaqqabe ka fayyaa. Akkam nagaame? Alhamdulillah. Baga gammadde miskiina kee. Dandee taaree. No, bakka eebbaan leen genne. Laa ukulate dheeda baratti ani hagaanumayyuu bira teettee mucattiin dubrummaa qabdi hojii haa ta'uyyuu afuu galata galchuu qabda bar. Eebba du'aa himateetu qeebalanatti fakkaate. Namni du'aayii godheef takka osoo haadha faaxeen dubbisin tiktookii dhiiseen beeku. Mallattoon dhiira du'aayin xiyya qajeeltee fi takki haadha faaxee gasirratti itti dhufa takki makki gasirratti itti dhufa alaamaan jechuun mallattoon du'aayin xiyya sun siita sakkaate. Wallahi akka sabna taa'anii baasee asli barbaayee jaalladha du'aayi ta'e wallahi lazim. Yeroo ati du'aayi gootu jechuun akka waan abbaan kiyya yookaan namni natti kaluu namni haadha kiyya. Doain aku dua ini terpakat, bahkan jalan macam aku anggaran aku tu ini terpakat. Garaman sih, kalau awalnya tu nak tabak aku marah banget sih, tabak kamu berbeda. Doain mau. Me doain ini. Jalan teh. Doain mau. No, jalan teh. Do you love Harafate? Amat si. Jadi jalanlah ke semua pasal nak boleh menjelu, ateleh nak di sini, jaru ammo, doain aku, doain aku dulu. Tapi, isin tidak timur duet, tidak suatu jar sa amat tim namin orang jadi orang duet. Jalanan jalan cu, kap kagor duet, malah lapor arkibate, boru tanah gor, asin bas, kanan bahasa, Yesus tahu ya dalam ayam macet, mungkin tanam. Anak buat yusan malik jabe asli. Amma guyya mata ko keessatti yookaan guyya mala keessatti yookaan torbe mata ko keessatti siyaasa asumatti kakadhee erga sana immoo torbee lammaffaa dammoo iyyuu akka hin jiran barbaada. Isiin illeen Tankarata tu barbaada jechuudha. Haga isin na baratu anam isi waya isi wa bai wan be ku isi na waya ki yawan bene waya ki ha baratu du akan ma walin tai ha baratu ko daga fa baratu da mo Kalau itu salah, ilagay sa kasi sila tu berbeda. Ya. Ma wala tu update TikTok ni insyaallah. Kata itu sila tu. Jalanan itu mudah, yo sintain dis, yo boleh so. Hiriyumma wabira inni Harafate di mabrat di malubut.
isin illee cinqaa sanitti hin qabdu. Isin illee cinqaa sanitti hin qabdu. Ani illee cinqaa sanitti hin qabu. Nulachinuu bishaan obaasaa jira. Jaalala bishaan obaasaa jira. Maal jedhu? Ani moo? Aisaa ta'uun tunaa ta'ame. Tora qalbii, thank you so much. Akkuma inni barbaadetti hojiilee mufee taate. No jechuun jaalala miidiyaa illee yoo ta'e akka obboleessa kiyya kan musliimaatitti akka obboleessa kiyya kan ramootiin kan jaaladhaan nan kabajaani. Yoo si fuudhuu barbaade. Sana fuudhuu barbaade gosaa waliin warra. Anuma doolaara 200 takka darbee wanti jana jeneeshin jettu maal goota? Warra faaraa barka gosa dhaqaa maarree dhaqaa jaarsa ergadhaa jedhu amma lubbuu hawaa lubbuu keetii jala deemuu qabda bara. Fedha lubbuu keetii. Ati doolaara 200 dhana kenni taate. Jechuun oma baricaa jechuun maafi malee gabbaraa miti bara. Ammaan gadima amma chaacha'anii karama mana kee fiduu lakkoofsa kee sa'aatii adiitti firii silkii irraa kaaftu odeeffannoo dabarsu jechuudha. Kanaaf walii galaa bakka. Maal jettaree aadaa ta'e irraa siif ta'e kun warra yoo barbaade dhufuu dandeettu. Fardi biraan ga'e malee waraanu yaani. Yaa bareeda. Mara kon qabu. Yaa mara kon qabu. Alhamdulillah ta'in akkanaan illee waan guddaati godhu. Osoo qabaadde jechuun nama waa godhuu fi hawwu keessaa laaji. Abdellee osoo hin taane nama gammachiisuu barbaadu keessaa osoo qabaadde baay'ee dasne jedhe. Maatii biyyatti aane baay'ee si gammachiisu jedhe. Akkanaan hundi abdellee. Haadha faateetiin agarsiisu akkanaan hundi na biraa hin qabdaati. Na biraa hin jiru. Silaa. Dubbiin sila abartaa taatee badde. Duriyyaa Awurooppaa tara Awurooppaa eeggattee ol duuddi kabadama. Subhaanallah. Salaamu alaikum. Ay duriyyaa Awurooppaa. Waalaikum salaam. Karaa eeggattee ol duuddi yaa obboleessi kenna. Wajjaa duriyyaa Awurooppaa. Atillee dhuftee? Ani waan amma obboleessa kiyya guddaa Awurooppaa kana. Awurooppaa dubartiin guutuudha malee. Dubartiin guutuudha. Maal Kaayiroo kanatti wal fixarree? Obboleessi kenna ni turkiin isaa rabbashaanii jiraan. Yaa xiqqootti. Sila koo amma nuure. Sababa keetii fi sababa inni amma maqaan kun kan nuu ba'e lakkaa guddichi illee jira daa'imsiisa. Kaayirootti duutan. Duutan rabbi Kaayiroodhaa jenaa baas. Asli ni tortiin maal inni? Maal jalaa taphalaa ishee naqa qabaara. Daataa irra deemsitu. Oza. Yo habibi. Asli ilaalaa. Asli nammataa jira. Neetonni isaa qabanii jiru nammataa jira. Silaatillee kiu jette nu darbee bakka haati faatee shaadaa si qabsiifte. No, walumaa naasaa jedha agarsiisa. Malee bakka shaadaan genne. Shaadaa hin genne. Na fuudhuuf yaatillee bakki an taa'ee roobina roobutti. Na eete. Ani waan ijoollee ta'e maal godhanii like waan jalli rakkatanii gargaaru yoo karatti na harka hafan gara manaa ol deebisu kun hojii kiyya moo akkam? Kun hojii namummaati beekta. Odaa yaalta biree amma kana eegee akka nu harkaan dhukkubsan.
kana gadinni isu godha haati faate illee haati faate nama dhukkubsuun tarra daallechi. Haati faatee hunda dandeettudha. Akkan. Wallah. Koomenti maal gidan dubbisin koomenti jallisanii si balleessaa keessaa fudhattee dubbisti dammoo. Amura kaayiroo qabdi. Amura kaayiroo qabdi jedhee nasraa eegalee. Zani amura kaayiroo qabdi jedhee. No. Zatu amura nasraa eegalee. Nasraa jaalate. Iftuu si wayyuma iftuullee ni jirti toosa. Iftuun eessa jirti sila iftuun sun baddeetti iyyuu kanna ruhi maanu argeen beeku malee. Barumsarra jirti. Afaan karaarraa fuudhu. Jarmaniiti isinillee? Jarman jirti. Okay. Amma takka wayii qabaate UK erga. Takka wayii qabaate UK erga. Kaayiroo keessaa hafuurri kaayiroo sun bareeda. Aboo neetworkiin hidhee bakka chaumee waan akka sararee dhufa deebi. Waan ofii? Nama jiisitaan si beekaa beektaa barana Nuruzeen simaa jiisuun oolu shakke. Dubbisi. Wi-Fi hin bitamu barre kuno kana ji'aan birriitti guutta. Isa kana kuno. Ji'aan birriitti guutta malee hin bitamu. Garuu sagalchuudhaaf akka doolaara 100 akkas si gaafata. Doolaara 150 si gaafata. Ji'aan aga doolaara 30 akkas 40 barsiifne hin jiru. Wanni isin hin barsiifne hin jiru. Waa'ee Wi-Fi isin barsiisa. Waa'ee qimamii madaamotaa isin gorsa. Yoo viidiyoon dingata ol bahe isitti likki nama himu abboota na qawween wanni isiin nama gorsine hin jiru dhaabalan eessumaa guurtee dhaadhaan miimooriin kee qo'e miimooriin kee 500 wayi moo akkam bar namatu jala kana Wi-Fi bituu barbaada nama meeqaan bitanii jette jennaan Wi-Fi kan akka irra bitamu san osoo hin taane kana Okay, amma nama biraa ol harkistan moo isin haasaa bareedduu ofii keessanii walii qooduu hin dandeettan. Tanuunicha natti mamma afaan Oromootiin. waan inni murteessu gaafadhuun beeka waan inni murteessu. Nash dhuguu? Na. Fa'aan na kan keebduutti mii ta'e? Keeba. Mana ribaa diffamoo ma'aan na iintila. No, sekuma tai. Wallahi nama ajaa'ibaa wayii decline godhe. Enu decline. Hin beeku like naasweeti. Risheefi. Okay. Waan ofii? Obboleessi keenya jaalalli na ajjeese jedhaara. Kun. Ijoolleen harkaan godhateen kaa. Jechuun qabinne obboleessi kenna. Wonderful itetti. Isa hausa. Wonderful hin jedhiniin asitti maqaa biraa nuu kenniti obboleettiin teenya. Kam jetta sila? Obboleessuma kiyya kana kaannuuree. Okay. Maal jedhe? Ani afaan magaalaa kennaatiin itti haasa'ee jennaaniin sirraa deemamoo akkamii jennaan ani jaalala ajaa'ibaa keessa jira. Kophaa kiyyallee hin arganaa. Haati faatee nama argansiifti. Asumatti waa fidimee yaa. Okay. Na biraan bahin siin jedhe? Wan rabbii kanaan beekamu. Ati wayita kophaa inni jiru maal jettaan? Like waan keessaan itti haasa'amu fa'aa gubbaa kanatti itti haasa'ita? Ma wallah uummata akkayyutti dubbadhee hin beeku. Waa dubbadhee beekamaa Nuura? Miskiina wallah. Osoo namni martuu akka keetii kan ta'e irratti namaa galee
injiraami wayita faaraa